godhanii tiktaakii kan dhufanii jedhan amma yoo akka tasaa bakka malee gaafa fuutu barlaali faafi wanni siin galleetu jira. Dhiirrintaa akkasuma ulfeessaa. Maa? Maali? Maal jettee? Taap tolcha faamilii. Akkasuma ulfoofti kan dhalaani gaafa fuute. Achi booda hoo? Karaa booda bakka achi booda akkamiin laayif seemtire. Maali akka fuudhee kan inni ulfaa'u kan maali lafni dhagaami moo? Lafti dhiirri dhiisi. Ani nan beeka dhiisi. Ati ganaa mucaa godhee mucatti guddattu dhiisi. Okkoo basaree jira ani kun amma olmos waggaa lama waggaa sadii inni na guddisuu qabu. Biftu thank you. Eegan guddisameen booda waa'ee mucaatti. Okay gabbara. Gabbara hin jenneen ati amma akkanatti mucaadhaa hin beektu naan jette kana ana mucummaa keessaa na baaseeti booda ilmootti yaalla. Maali rabbi sii kennaatiin dhorgita waan mucaa maal taate waan daa'ima. Rabbi sii kenna. Daa'ima naan jenne ati amma ati mataa keetii daa'ima naan jenne. Ishi jaartii. Maal jennaree maal? Waxaatis gaafa jenne lola, daa'imas gaafa jenne lola, jaartis gaafa jenne lola. Ilmoo naan jedhina nama guddaadha. Nama guddaadha godhachuu geera ofii keetii gad deebistee ati ilmoo naan jettennan hayyoon haa guddisuu ilmoo maasaa yaachisiisan jedhe. Ishi anatu ilmoo dhiisi. Yeroo jira akkam. Ati ilmoodha maa duruu ilmoodha duraanuu darga wanni fudhuu barbaadde. Maa tokko isaa tartara. Akka nama guddaa wayii tokko anatti ilmoodha. Maa akkam ta'u hedduu sila. Duruu areeda qabamee ati areeda qabdaan agarsiisime ani areeda qaba. Abaaboo sadi guys. Abaaboo sadi kennaa ka guys kamu. Abaaboo sadi namni garagaraa sadi ililli sadi ililli abbaa takka namni sadi. Namni sadi aras pidi bana. One. Igara. My family lash. By the way Fati dafa ani sena bagi gize by TikTok kana ga ishuma lalu video iyo shi lalu. Live kan semituma ergatuuf. Dhugaa Oromoo la taradda'an maaliif kiikii biraan naasuuf ne naan jettu malee ifatti faafi maaf akkana dhageessa. Firummaa warra baalee qabdaa kana warra baalee dubartii tiktaakii irratti dachirraa balleessu miti. Way qabda abbaa ko. Allahumma najjina warri baalee kun eenyu? eenyu faafi baati. Kanatti daa'ima afaan maaliin beeku? Speak Arabii, speak Amaarik. Khalaas na tafaattee gurbaa. Eessaa dhufe kun? Maal jettee? Eenyu warri baalee kuni? Fiikoota kaawwannaa miti. Dhiirotuma warra baalee kana dubartuma tiktaakii tana guutuu kaf godhe. Laali. Ekkoo baaleen maqaa lafaati hundi keenya arsii wanta qabu sanii fakkaata. Si wallisu malee jette ishii jedheen bareedaa warra baalee ilma sikkoo mandoo ammas xiqqoo turte bareedaa si'a kudhanii ol baaluma jetti mucattii baalee keessaa bahee harargee faarsi kutaa biraa waa faarsi didde hayya jettee eegalti baalee okkee siqqabee baaleen hin jedheen kaa ayi. Didan baalee malee afaan dubartiin tiktaakii kana keessa jirtu. Warra baaleeti abaabiyyoo jettaan yaada. Wada wallaahi. Ay anti ijoolleen baalee qaxaleen baalee bar dhiirri baalee baranti. Dhalaan kamiyyuu faranjiinuu dhiisi Oromoo dhiisi faranjiinuu ka baalee ka argite. Bakka akkana haa jettee hafti. Hundura. Dhugaamoo? Dhugaa dhiirota baalee bar dhiirota baaleetu chiikii fajjee jedhama malee wanne dhalaadhaan jaallatamaniif ka baalee. Dhugaa ijoollee baalee. Amma mucaan akkana bareedu baalee. Wallahi. Tadi akkana dubartii tana amaalalluuf akkas jettee waa haasofta ka ani bar maaliif dubartii tana amaalalle ani gilsii dubbachuu barbaada gilsii dubbadhaa. Nama immoo isarra immoo darbee nama mooraalii isaa nan eegaaf. Nama ani fokkisaa miti jedhee nama wanna hin bareedda jedhaan isaaniif siin jedhesiis. Sunummaanuu tokkoffaa maaliif deemtare? Waay maaliif sunummaanuu nama hin bareedne Aare lamkaa nama jajjabeessuun nama ol qaqqabuun bar aadaa kenna aadaa Oromooti baay'ee beeka.
Isin jaalatamtoota jettee kaati guututtu fidde. Isaan jaalatamtu Faafin jaalatamtuudha jedha. Kiyya kana meedhiisi keessumaa baasi. Na jaaladhu. Hin jenne akkas ta'u. Jenna akkasalle. Mana kee keessatti akka hin boonye higga amlaaka. Akkasi. Akka hin boonye. Hin boossisina mana kee. Badruun nyaatamte Hamza. Kunoo. Amma naa gadeetiis. Hiriyaa kiyyaan akkas jedhu. Akkam? Akka hin boonye jettee dhiisishaa ta'u. Wanni isaanii hin tolle aboo. Dhugaa akkatti bareedu wallahi maashaallah. Yaa galatoomne. Eessa qabdaa? Oture narraa fittee maara. Dhirsa qabdaa? Eenqa. Amma akkana ka jettu dhiironni Oromoo of akka balleessanii ardii tararraa dhiirri Oromoo akka baduufi. Maaliif badarree akka qalbiin isaanii hin banneef hin qaba jedhee baran. Addee maalii nama meeqatu amma marsiitu ka sababa keetiin. Kabraa taate jedhanii. Akkamiin waan namaatiif namni dhugu bar ani waan namaatiif hin dhugu. Ani laali faafi amma maaliif hin fuune jettee gaafa na gaafatte. Dhalaan Oromoo wal fitti wal ajjeesti. Hulattanyaa yaalam xoorinnatiin hin ka'a jedhee tanan anaani sababa kiyyaa saniif hin fuune. Saniif hundi akkasitti nama nyaatuuf asirra teettee nu amaalaltee jechuudha. Ati immoo maali nama aboo mana mallalee faafi amaalaluu akkamitti hafaan kamii walii gala. Warri isa jala teettanii rabbiin onnee keessa irra raase bilaash tabalaashooftan bilaashi tabalaashooftan. Kun tabalaashoo. Dhugaa ani bar na butatuuf deemu gaafa irreechaa na butuuf ta'anii dhiirri meeqa shimala meeqa caccabsee wallahi abaabota akka takka kenna. Eegamaa ol teere si eeganii. Hello guys warri mana kee keessa abaaboo darba abaaboon dandeessan taap tolchaa. Taap tolchaa warri mana kiyya abaaboo si hin qabne afaan qabdu asaa barreessaa koominti abaabota akka takka kenna. Hello. Gaafa heloo jettu barfaafin wallahi. Sagalee kiyya kun akkana nama keessa deemisa. Wallahi faafin akkatti namatti toltu gaafa wallahi. Taayiga akka jettee qalbii nan balleessini. Silkiin cabdala. Intaan ada kejadian. Silkiin cabdala. Bisa jadi ada dintai. Mana kisah kurang. Ani laali faafi efa TikTok irraa baduun qabu gaafa jette atin badi. Ani nan bada yaala balazza. Lama baduun qabnu qaammo. Laali. Miti ani ati odon jiraati live sin seenu TikTok videos account kiyya nan gurguradha. Mamo. Ya, tuga. Waya. Intas kromo minga. Waya jettani. Wayyo. Nashkuru ma barana. Atashkuru mummy. Nashkuru mum sisina. Kero thank you. Yes to my family. Sakwan sirri warra walloo qabdan tana maaliif taphtaa godhuu diddanii abbo wallahi artikaa amma arra galgala akkana fikriin taphannaa boru gaafa giftara qabaanne kaa'u wal arrabsin walabbiya anan beetamii lilligiin beeku giftara dhufnaa giftarri yoo dhufe barbaade takko saattarte yalla guddaa qabadde teekala yalla jette abbooti dhiira akka keetiitti indas nama jedha jettaa Fozi, thank you so much. Dale, wallahi terrobadis. Iran jedhani akkas dubartiidhaan jedhani. Anta? Wai. Him bareedaa minaamin dhiirti si faarsa maali wansa? Mashallah, wallahi ani akka bareedu wallahi biyya beekaa, gadda beekaa, Oromiyaa guutuu beekaa. La hawla wala quwwata Itoophiyaa beekaa. Afrikaa beekaa. Ani bareeda akka ta'e baree kun. Duraanuu ka jirtu jirtaay dhageeyyi natti ni miniiti. Ati duraanuu ka jirtu jirtaay. Aboo wiini kenna. Timay. Wiini shii fudhadhaa maaloo. Foozii koo thank you so much. Wiiniin kan kee abadu inshallah dhagee waa sitti maay. Daagin profiile jijjiirtee guyyaan tokko eenyu namni akkanatti abaaboo kennee garaa na gubu jedhee sitti aare.
Yeroon tiktaakii kiyya kana keessa deemee fooloo kiyya keessa deddeemu lakkaasi. Arawiini kenna fudhatuuf deemaa jirti. Ante durbummaa akkanaan hin kennu nuni taa'ee wallaahi nama biraas isii profaayilii jirte. Taragaaga giftara argitee. Let's go guys. Let's go wiini kenna maalo. Giftara barbaade. Akka miliyan DC biliyeera inni taksisu dhufes jala jira. Timing wiini guys maalo wiini onneen kennitanii. Irra. Gilaan tokko gilaavii keessatti kam namummaan akkanatti abaaboo kennu kun jedhe lola yoo yaadattu gilaavii keessatti. Wayyoo Foozii kun fudhattee na daggamtu na daggan. No asitu nataa hin jedhe lan lole wayyoo nan arbe ta'ana lola wayyoo ara haa adamnuun Ona taare lola Anjari takkadooti dabalamte bartana irratti wayyoo Foozii. I'm going to for Fozi ko. Erro galaton, thank you. Follow nagori Fozi. Fozi, thank you so much. Najrad devata ye. Niyal kenau. Fozi rajal tinak. Ya Rabbi hadara iru kara family baale keessa qabu faafitti fidin. Amma asteesen na farsan turre saram Fozi rasqab. Setan nasa satese. Setan ko den yundi jede bekan. Setan ko fe. Irsake. Manno difama na amallate na amallaje difama. Dage ne fa finin galle. Sagale kami baste bani atam tau. Fatari oi makasati teshebirre makasati na jamma boda baka ke kasu. Ish, abaaboo tokko naa kenna maalo guys hin adabnaan. Abaaboo takka naa kenna namni lama namni garagaraa lama. Abaaboo takka kenna darbadha maalo Oromoo. Sakandii diddama qabna abaaboo takka darbadha guys. Ara abaaboo takka kenna. Abaaboo sunaan kenna wallahi. Kabulti na godhaa jiru laa sa'aatii kana kuma dhibba lamaan kan abaaboo takka kenna guys takka namni lama. Waan saa mana kee keessaa kun. Maashaallah. Ani eko galatoomummaa. Ara abaaboo kenna guys. Badde biina gaami. Maaltu si akkana wati. Irra kanni. Fozi erga darbe bani adam batama koti ya woi. Abbashitto ya de. Ante abbashitto koi bultiin akkas nama godha abbashitto. Dagim inke abba. Giftina. Fozi ko bani adam. Fozi ye. Fozi ko bata bareedu tiya ho. Adabi meeqan? Kumala magala maalo kumala magala. Ada gini yang jabba thank you wallahi. Bada faafiti faafin ana ballatante. Bada Fozi yeti ya woi. Faafit apa gal Fozi yeti se. Wallahi subhanallah. Ai kana malai mal tu kana dagar mam bisa kamu kabari. Hello. Hanan. Oh. Nama wahin arge gasti radio tokko. Ara let's go family ko let's go guys. Mahalo kuma lama hasen adabin kuma lamani. Gilaf qabla turre nisla. Kata satu wallahi. Isaan gilawi qabtana bakka nutumani kana. Gilawi keessatti ni jechu bisa. Wala dibba shangalle fira sidu qala tu. Qero na galatomishi thank you so much. Thank you. Amma qero na chimal godana bira dhufen kennu. Mare, qero ilma jille dabar. Detta. Ilmi jille ana bira dhufen kennu mal godachi. Ramam thoda. Ana magara mamro. Binga dinga. Dubinga. Dubinga gandumma galte. Gandumma qabde. Wadibti. Ana fakkan kenne gandumma qabde. Oromoo tirratti dhukaasu caala arguu caala. Du'a wayya beetta. Warri obbaafate. Narra dhokaasti faafi. Let's go guys. Let's go maalo. Lama jirtan taap ko biliki goda. Qeerroo gargaara. Kuma lama haseenu maalo. Kuma lama haseenu guys.
gargaara roozii kaa nyaapii nuqatti fayyadaman beeku riyaala 300 kash godhee nama gargaarsa barbaaddu miti garuu gargaaraan ammalilillee wardaan talaa wardaan talaa wardaa waliin maal jimurta wardaata maqaashii na fidde wardaa taatu na arrabsaa irratti kinooti faaffii fi hikmaa taatu geemii qaxaroo isaan taphatan waa agarsiisanii jettee maqaa na balleessite giiftaroonni kun waa warra agarsiisamanii mi kan geemii taphachiisan maqaashii achi keessa immoo nagalchitanii ana na arrabsu ani beeku waa takka ani beeku eeba ta'ee ara taayimingii gaayis maaloo taayimingii duran mootee amma kan moone 2 galuu qabnaayyuu yaa Oromoo 2 galuu qabnaayyuu enti mana kiyya keessatti akkana gulube hibzii dhukkube maashaallah tabaarakallah maal jettaa faafi ara taayimingii achi pushin godhu dibba sangalanii ara taayimingii wiini ara kun otoo jedhu otoo wannaa jedhu eeba tayyeessa beeka bar beeka isaa wiini kenna tasanangaani akka baaste dachaa nama deemsu rabbina godhunaaf galatoo thank you zamadabla wiini shan godhanne wallahi hay ara wiini si hafuun maalo jaalatamtoota am maali akkin qabu gifta ke maali pushin godhu yoo godhe wiini maaf achu fasi mashina gana pushin godhu mana mannan godhu pushin sina daftisu mindin ante rata gadi Ethiopia ta'e gifti na kan jira yafar qatatat jedhanchi saati baay'ee ture na fakkaate ite saati afur live irratti ya rabbi ati nu baasi family ki please tap tap na to gifti na kan uji keessa arge mooraan man qabdan is mooraan sirriitti godhu warra mana kee keessa kun please hello sa'ani jaartii habtaaman itti fakkaadha intala habtaami itti fakkaadha hin fakkaatu Menna wannummaa mana kiyya kana keessatti harkas hin qabu akkana goggoduun. Hin fakkaatu bar. Maaree ka fakkaanne miskiina fakkaadha. Sila miskiina ani kuni geemii fi narmara dhufe maa taaptaa bungoon isaa. Miskiina. Maa darree fuula kee kan maganaanyaa todoo si arge. Ani amma maganaanyaa todoo si arge birrii 10 sii kenneef si bira tara. Anin biyya akka birrii 10 dhufanii galtan. Naa qaalle. Maganaanyaati si argata. Amma qabaa itti. Inshallah waaqni waliin fidana. Anu hin qabu dhiisi birrii 10 hin qabu anu. Atau miskin isa fuudhee naa kenna taa'e. Ta'u birrii shammoo birrii meeqatu as qabamee dhugumaan birrii meeqa ishiin dagadheera bara. Birrii meeqa? Birrii 100. Birrii 100 kana? Akkan. Takayyaree baraati hin beektu irraa akka duraanii jiru bar baniyaata maal taate? Abbaan eegan biyyaa bee waggaa 9 hin deema maalitti hin beeka waan inni jijjiirame waan inni jiru. Wayyoo. Hin beektu kaa waa takka. Ani ka beeku kana la. San. Akkam tazoorani? Akkan. Tazoorani hin jenne. Ani kana beeka malee. Ani gaafa si argu amma laayibii si bira seene malee barbahuu fi dhugaa kaafa faafi ilaalu bar hin danda'u. Bas qascaalu yeroo ana agartuu xiqqoo jidduudhaaf fooziyaa jetmaarree jetta malee si qascaalu. Na taraddaata. Jinniin inshallah si hojjet wallahi abaarsan jedhu. Na taraddaata. Mindin na taraddaataan. Ada na taraddau maa isaa waan akka sadhu. As ta'anii nama biraa waamanii na taraddaata. Naalli qinfamoon waan akka sadhu sun. Ani bar afaan bakka biraa deemullee onneen tiyya. Warroos family. Hello. Warreen namaa fittisiisan ta'ee filaawarii tokko jedhanii maraatu. Taai. Abaaboo godhadhaanii waan biraa naan jedhu. Sa'aa tanan jiraanii masaxamee ati maaliif abaaboo ta'e? Nama wayiitu beektaa? Ani ijoollee tiktaakaraa kan hin fedhu minaaminaale laamin jedheen. Ani mana itti yeroo galche taaptaap jetti taaptaap isa bakka ta'e waliyyuu hin beeku jedheen rakkadha. Maal taaptaapiin barbanna qabu wanna hin beekneef isaan faafu. Taaptaapi isa kam walii hin beeku jedhe wallahi wiinii kokkana jalaan balleessine ishii balleessende balleessutu immoo inni na caale.
amma simaraachu malee ani deema faafi wallahi wini ke daagim inji way energy le kaaku bataye sakama